Hayyee ashamaa harka fuunee hordoftoota keenyaa baga nagaan gara chaanaala Ajab Tiyuubiitti dhuftan isiniin jenna. Ajab Tiyuubiin qophiilee ajaa'ibsiisoo, barsiisoo fi bohaarsoo ta'an qabatee kan isinii dhiyaatudha jechuudha. Jabaa jecha ajab jedhaa isiniin jenna. Gamanumaan gara qophii har'aaf qopheeffanneetti dabarra nu hordofa. Hayyee hordoftoota keenya dhalli namaa addunyaa kana irra jiraachuus ta'ee of ajjeesuudhaaf dandeettii tokkollee akka hin qabne beekamaadha. Jiraachisuus ta'ee ajjeesuu kan danda'u Rabbi tokkicha abbaa uumaaf uumamaa akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Dhalli namaa jireenya isaa keessatti jiruu mo'achuuf akkuma tattaafatu addunyaa kana irraa godaanuufis tattaaffiin inni taasisu akkaan dabalaa dhufee jira. Qophii keenya har'aatiin sababoota namoonni of ajjeesaniin kan biyyoota lamaa haala asii gadii kanaan waan ilaalluuf nu hordofaa isiniin jenna. Biyyi nuti jalqaba irratti ilaallu biyya Jaapaani. Jaapaan keessatti namoonni jireenya isaanii guutuu nama tokko waliin gaa'ila godhatanii turuu barbaadu. Ta'us garuu wayita gaa'illi isaanii sababoota garaagaraan diigamuu kufaatiin jireenyaa akka isaan mudatetti ilaalu. Keessumaa dhiironni Jaappaan gaa'ila isaanii erga diigamee booda carraan of ajjeesuu isaanii kan dubartootaa dachaa lamaan akka caalutu himama. Kana malees dhiironni Jaappaan wayita hojii dhabuun fedhii maatii isaanii guutuu dadhaban of ajjeesuuf jecha gara bosona Aokigahara jedhamutti deemu. Bosonni kun galaana mukaa jedhamuunis kan beekamu yoo ta'u Jaappaan odola Honshuu keessatti argama. Bakki kun bakka of ajjeesuun itti ho'aa ta'e yoo ta'u waggaatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman jireenya isaanii xumuruuf garas imalu. Kabajamtoota hordoftoota keenya ajab jechaan waliin akka jirtan hin shakkinu. Mee amma immoo gara biyya magaalota isii lama wal qunnamsiisuuf riqicha erga ijaartee booda riqichi biyyattiin ijaarte sun magaalota biyyattii lameen wal qunnamsiisuu cinaatti namaaf du'as wal qunnamsiisuuf tajaajilaa jiru tokkoon ajab jechuu keessaniin dura Ajab Tiyuubiin sabskraayibii godhuu hin dagatinaa. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti Kooriyaan kibbaa baay'ina lakkoofsa namoota of ajjeesaniitiin addunyaa irraa sadarkaa arfaffaa irratti argamti. Namoota Kooriyaa kibbaa keessatti of ajjeesan keessaa harki olaanaan manguddoota ta'utu himama. Manguddooti kunneen maatii isaanii irratti ba'aa ta'anii jiraachuu manna of ajjeesuu akka filannoo jalqabaatti ilaalu. Biyyattii keessatti manguddootatti aanee barattootatu of ajjeesuun beekama. Barattoonni kunneen jireenya isaanii milkaa'ina gonfachuuf barnootaan milkaa'uun dirqama akka ta'etti yaadu. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uu yoo dadhaban maatii isaaniis akka salphisanitti waan yaadaniif Kooriyaa kibbaa keessatti barattoota kanneenii fi maanguddoonni kunneen of ajjeesuuf carraa bal'aa qabu jedhama. Biyyattii keessatti namoonni muraasni of ajjeesuuf keemikaala summaawaa kaarboon monoksaayid jedhamu kan fayyadaman ta'anis namoonni hedduun garuu of ajjeesuuf riqicha irraa utaaluu filatu. Biyyattii keessatti riqichi maappoo riqicha du'aa jedhamuun beekama. Riqichi kun maqaa kana kan argate sababa namoota hedduun irraa utaaluun of ajjeesaniin akka ta'etu himama. Mootummaan Kooriyaa kibbaa weerara of ajjeesuu kana to'achuuf hubannoo hawaasaaf uumaa jiraatus lubbuu of galaafattootaa kanneen baraaruuf yaaliin taasifame ammaaf hin milkoofne. Hayyee hordoftoota keenya turtiin waliin taasistan irraa akka waa barattan hin shakkinu. Yaadaa fi gaafii qabdan hunda koomentii irratti nuun ga'uu dandeessu isiniin jecha YouTube kana warri subscribe hin taasisne subscribe taasisuun maatii Ajab Tiyuubii tahaa. Yeroo gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.